Yoo yaa jajjabboowwan nagaa keessaniin nagaa kootee waan haaraatiin deebi'ee dhufee tan jira dabsaa appisiirraa. Appii tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee tan jira. Har'as akkuma baratame viidiyoo irraa keenya keessattis appii kaalkuleetar kan jedhamu kana waliin ilaala. Play Store irraa buufachuu hin dagatina. Kaalkuleetar jettanii yoo katabdan isiniif fida. Appiin kun kaalkuleetar jedhu malee faayilota barbaadan viidiyoos haa ta'u suura waan barbaadan keessa dhokachuu ni dandeessu akka bifa icciitiitti jechuudha. Keessa galleen ni ilaalla hanga dhuma viidiyoo isaatti nu duuka bu'aa isiniin jenna. Gammanumaan viidiyoo keenya like tuquun dagatiin warroon haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makama mallattoo notification bukkeetti dhuftu tuquudhaan ol kan jedhuudha kaawwachuun viidiyoon keenya saffisaan akka isin qaqqabu taasifadhaa isiniin jenna. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii irratti nu gaafadhaa deebisaa qabannee isiniidhaan. Allattumaan gara viidiyoo keenya irratti appii kana erga argattanii buufattanii keessa ni seenna. Erga seennee kunoo bifa kana qabatee isiniif setup passport isiniin jedha. Okay ni jettuun kunoo ishii kanarra okay ni jettuun. Okay yeroo isin jettan paaspoortiitti guuttattu paaspoortii kan mataa keessanii jechuudha. Amma dhannasaa jijjiiree isinitti agarsiisu. Kunoo gara kanarra kunoo kalarii barbaadan as keessa kalarii miidhagootu jira. Kalarii barbaadan filachuu ni dandeessu. Ammaafan kalarii kana naaf haa ta'u jedheetan kaawwadha. Amma fakkeenyaaf ofii kooti paaspoortii kan koo hidheetan isinitti agarsiisa. 02 02 02 99 nan dadhaa 0 0 0 99 ammas kunoo ishii kanarra ni tuqxu mallattoo wal qixaar konformi godhaa isiniin jedha yookaan dhugoomsa ammas irra deebi'aa akkasii waan ta'eef okay yeroon jedhee banu kunoo bifa kanaatiin naaf banaa jechuudha. Welcome naan jedhee dangodhii asinaan jedha danan godha kunoo imeelii koofii isaatiitti nagalchaa yoo hin qabne immoo kanaan duubatti deebi'uu ni dandeessu. Imeelii keessa warri hin qabne kanaan yoo qabdan immoo raayititti jettu jechuudha. Ani qaba waan ta'eef raayit kanaan booda danan jedha jechuudha. Dakka kana dan jedhe kunoo asitti picture suura asitti viidiyoo asitti faayila yoo barbaadan immoo ofii keessanii kireet gochuu ni dandeessu. Kunoo ishii kanarra tuquudhaan kunoo ishii irra tuqee amma fakkeenyaaf ibsaa appis jechuu nan danda'a. Kunoo ibsaa appis kunoo asii danan jedha si'a tokkoo fi kunoo garjallaa kana yeroo sana kunoo ibsaa appis ni uumama jechuudha. Amma dubbiin kan jiru kunoo ishii kanarra jechuudha. Mallattoo Vida'uu kanarra yeroo tuqxan kunoo akka kanattiin isiniif baasee isiniif fidaa jechuudha. Appiiwwan kun kan nama hin shakkisiifne waa keessa kaawwatee jedhee kan namni isin shakkine kaalkuleetariidha. Kunoo asii footoo, viidiyoo, suura amma kaatanii, viidiyoo amma waraabdanii, aadiyoo fi faayilota biraa keessa kaa'uu ni dandeessu. Kana malees immoo suura yoo kaa'uu barbaadan kanarra ni tuqxu. Bakkuma duwwaa yeroo tuqxan kunoo suura ida'ii isiniin jedha. Yoo barbaadan immoo jala kanarraa isiniin jedha. Yeroo si'a tokkoof tuqxanii kam irra kaawwachuu barbaadanii isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf suura tokko irra kaawwadheen isinitti agarsiisa. Kunoo suura acee fi kunoo suurota irreechaa tokko tokko yeroo akka kanatti kaawwadde kunoo mallattoo asii mallattoo qulfiirra si'a tokko fantuqa yeroo sana immoo kunoo asitti akka dantiif naa kaa'aa jechuudha. Duubatti deebi'ee isinitti agarsiisa. Kunoo fakkeenyaaf illee namni amma seenii keessa tuqe yeroo seene kunoo kana inni daata barbaadde baay'isuu kunoo deebisaanii fida. Ida'uus 4 ida'uu 4 8 kunoo deebisaa ni fida jechuudha. Sitti maatii siillee ajaa'ibaatiin ni hojjeta. Paaspoortii isaa irratti hin naqa'u jechuudha. Maal akka achi keessa dhoskitan waan barbaadan dhokachuu ni dandeenya. Paaspoortii koo duraanii otoo hin galchan naaf banaa jechuudha. Kallattiin kunoo bifa kana. Appiin kun kana malees waan ajaa'ibaa hedduu of keessaa qaba. Amma fakkeenyaaf mallattoo tuqsadee irraan gadee kanas si'a tokkoof ni tuqxu. Si'a tokkoof yeroo tuqxan kunoo happiidhuu siitingisa sirreessuu yeroo zara gambiraa keessa siin galchuu ni danda'a jechuudha. Isa tokkoffaarra ni ilaala. Happy look jedha. Happy barbaadan hidhachuu ni dandeessu. Gootuu siitingii kan jedhu kanarra ni tuqxu. Innuu gara siitingii isin geessa. Yeroo sana isuma enable gootu.
yeroo akkatti tuqxan duubatti ni deebitu. Kunoo aappii barbaadan hidhuu ni dandeessu. Kaalkuleetar kan jedhullee kaalkuleetar kan qafoo ni jira. Kunoo gaadal kan jedhullee barbaadanillee waayifaallee bilisoosii kan barbaadan hidhuu ni dandeessu jechuudha. Hidhameetu jira. Paaspoortiin masa kanaan hiika jechuudha. Siitingisaa gara olii kanarraa itti seentanii kunoo asii lukkimiisaallee ilaaluu ni dandeessu. Akkamittiin akka irra isiniif taa'u. Amma fakkeenyaaf an kunoo bifa kanaan barbaade wanta irran tuqadhaa inni naaf ta'a. Baakgiraawundii isaallee kunoo isa kanarraallee baakgiraawundii isaallee ilaaluu ni danda'a jechuudha. Kunoo baakgiraawundiin barbaade filachuu ni danda'a. Kanatti bareedas keessa amma duubatti deebiin sirriitti agarsiisa. Waayifaan hidhamee fi hin hidhamne kaalkuleetaruun amma fakkeenyaaf kana hidheetan jira. Akka hidhee fi hin hidhamne isinitti agarsiisa. Kunooti ka 0 kunoo bifa kanaan naa banama. Waayifaallee kunoo asii yeroo fi banuu naaf hin banamu jechuudha. Kunoo asii na gaafata waan ta'eef 00 kunoo akka kanatti waayifaan gaara kanarraa naaf banama jechuudha. Waayifaan naannoo kootti argamu jechuudha. Aappii kana buuftanii itti fayyadamuu hin dagatinaan isiniin jedha. Aappiin kun baay'ee bayeessadha. Waa barbaadan isin tajaajila waan ta'eef aappii ajaa'ibaati. Viidiyoolee keessa kaawwachuu ni dandeessu. Wantoota barbaadan kana irratti immoo namni hin naqawu jechuudha. Waan barbaadan isittiin hidhuu ni dandeessu. Aappilikeeshinii amma gaalarii hiinee jira waan ta'eef kunoo asirrallee teessanii dhagnasaa kana jijjiiruu ni dandeessu. Kunoo asii kana aappiin kun baay'ee gaariidha. Yoo aappii kana jaalattan viidiyoo kana laayik tuqaa gamanumaan isiniin jedha. Obboleeta keessan immoo sheer godhaa itti gammadanii isiniin jedha. Kunoo amma fakkeenyaaf kanarra kaawwachuun nan danda'a. Kunoo yeroon tuqu kunoo ammas illee jijjiiruu nan danda'a. Bifa isin jaalattan as keessa guutee bifa barbaadan irra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Bifa isinitti tole irra kaawwachuu ni dandeessu. Aappiin kun baay'ee namatti tola. Waan barbaadan keessa dhufachuu kuusaa yaadannoo keessanillee gochuu ni dandeessu. Akkamitti baafnasa jedhuun isinitti agarsiisa. Na duuka ta'a. Kunoo as keessaa baasuu nan barbaada. Iddan dhuskee eddatee gadan qaba. Xinnoo ishee daqiiqaa xinnoof ammas gadan qaba. Irratti tuttuqee eddan irratti tuttuqee amma fakkeenyaaf duubatti deebi'ee isinitti tokkicha irratti gadi eddan qabee raayitii lama kunoo gara olii kanarra nan tuqa. Yeroon tuqe ammas mallattoo qulfii kanarra nan tuqa. Kunoo yeroon tuqe kakkutee fuula international memory kan jettu ishii kana ishii lammaffaarra ni filattu. Aappilikeeshinii keessaa ni ba'a jechuudha. Bakka isaa duraanitti ammatti deebiseetan isinitti agarsiisa. Kunoo baasee natti agarsiisee cufee amma fakkeenyaaf kunoo kana gara faayilaa biraatti waan dabarfachuu barbaade kunoo ishii kanarra nan tuqa. Isa tokkoof yeroon tuqe kunoo gara faayilaan barbaadeetti amma fakkeenyaaf saaphisitti yes kan jettu kun asii kana nan tuqa. Yeroo sana itti darbaa jechuudha. Viidiyoo kana akka jaallattan abdiin qaba. Laayik tuqaan isiniin jedha. Aappiin kun waan ajaa'ibaa waan isin barbaadan hunda isiniif hojjetaa jechuudha. Pileestoor irraa buufachuu hin dagatinaa. Obboleeta keessaniif sheer godha. Hanga asiitti waan faana taataniif guddaa isaa galatoomaa isiniin jenna. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naaf ta'a.